Yooyya babaaroo tole galchumii san nagaa dhaggeeffattoota kennu du tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa san dhageessaa hangalma Oromooti. Irreef abdii sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa tarkaanfii guggubduu waraan gabrooffata Itoophiyaa leelliftoo sirni tortoraan afxanyaa irraa fudhatu jabeesse akkumitti fufee jira. Abdii Fontee sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa urjiin lolaa umni addaa Cibraan Soddombooro godin Gujibaa Aana Liiban ganda Marshaa caamsa 20 bar 2021 ganam keessa naannoo garsaati tokko diimma qasa hatta obootiin bobbaatirraa tarkaanfii ofirraattisuu fudhate bokkaatti roobse qotiyyoo gabrooffata Itoophiyaa haqan baritti haanii oliif gadoofan poolisii humna addaa afur battalumaatti yoo ijjeessu. Shanammoo madoo dandammiin qabneen adabuun bobba'oo irraa fashaleesse of duub deebisee jira. Tarkaanfiin keen akka bilisummaatiif walabummaa Oromiyaa itti fufaa dhiigaaf lafee hennaan bilisummaaf walabummaa Oromiyaa mirkaneessinaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godin Gujibaa urjii lolaa Cibra Soddombooroo irraa gadaan gada xumur gabrummaa injifannoon uummata Oromoof horaa bulaa deebana. Ashama akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa isiniif dhiyeessaa an sanyii Kitilaati. Irreef gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii lixaa keessa sosso'u tarkaanfii ergamtoota sirna PP waraana weerartuu koloneeffattuu Abiyyi Ahimad irratti tarkaanfii ilaalessaa godina lixa Wallaggaa Ona Begii ganda Loppiitti caamsaa 21 bar 2021 sa'a 2 walakkaan gasaa 5 akka lakkoofsa impaayiratiitti humna waraana weerartuu lafoo 60 taatee bobbaate irratti aleellaa cimaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo fudhateen hedduu du'aa fi madoon adabee jira. Irreef gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii lixaa Cibiraan Shanan Gibee godina Jimmaa keessa sosso'u waraana weerartuu impaayira bututtuu Itoophiyaa irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhachuun diina barbadeesseera. Akka kanaanis caamsaa 21 bar 2021 Cibiraan Shanan Gibee godina Jimmaa Ona Limmuu Kossaa ganda Dujumaa iddoo addaa Gursee jedhamutti waraana shiftaa koloneel Abiyyi Ahimad maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoof lafoo humna hedduun bobbaate dursee qaruuxee bobbaasuun haxxee hidhee eeguun rasaasatti roobsee baarudaan macheessuun hedduu du'aaf madoon adabee jira. Irreef gaachanni uummata Oromoo zoonii lixaa godina Wallagga lixaa magaalaa Innaangoo naannoo Waaldaa Adventistiitti gootichi waboon tarkaanfii fudhateen waraana maafiyaa Siriyeeffii tokko irratti boombii buusuun hedduu ishee du'aa fi madoo dandamii hin qabneen adabee injifannoon goolabee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa akkuma waraana bilisummaa Oromoo zoonilee biraa diina adamsee rukutuun hanga Oromiyaa keessa taa'ee balleessuutti tarkaanfii isaa jabeesseetti fufee jira. Gooticha waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa irraa injifannoon uummata